namni siin qabu garuu rakkatuyyuu agartuun isaan badu. Gaaddidduu hin qabu dhaloonni si malee hin bareedu. Namni siin qabu garuu rakkatuyyuu agartuun isaan badu. Galata kee Yesuus ulfinni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u. Mee macaafa qulqulluu keessaa kutaa tokko isiniif dubbiseetan sagalee Waaqayyoo waliin hirmaannaa. Akkas jedha. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 5:5 irraa isa jiru isinii dubbisa. Simoon immoo deebisee, yaa barsiisaa, edaa halkan guutuu baay'eetti dadhabne, homaas hin qabne. Amma garuu ergaatii dubbattee dubbii keetiif kiyyicha in darbanna jedheenidha. Ergaatii jettee malee nu itti dhamaanee wanta ofii keenya dadhabnee biraa galle waan ta'eef, garuu erga ati jettee sagalee keetiif siif abboommuudhaaf jecha in darbanna jedhan. Akka mata dureetti sagalee Waaqayyootti ilaallu kun yeroo Waaqayyooti wanta jedhuun sagalee kanarra dhaabbannee waliin ilaalla. Yoo Waaqayyo jedhe waliif kadhannaa isiniin kadhaa sumarraanii warra hordofaa jirtanii. Gooftaan nu gargaara. Gooftaan baay'ee nu gargaara. Nu qaqqabatanan amanaa. Kun yeroo Waaqayyooti mata duree jedhu kanaan ol duukaa taana jechuudha. Akka sa'aatii biyya keenyaatti sa'aatiin baay'ee deemeera. Yeroon kun yeroo itti namni baay'een aramu yookiin immoo yeroo itti facaasu otoo hin taane akka biyya keenyaatti yeroo namni rafaa jirudha. Garuu ani immoo waan ergaa laphee koo kanarra jiru maaliif warra dhaga'aniif sagalee kana hin hiruu wantan jedhuuf akkas dhufe stiil waa'ee gooftaa kana yoo haasofne amma lafarra jirutti an tokkoof tokko wanti anaan na boqochiisu boqonnaa kanaaf kennu sa'aatii 24 guutuu waa'ee gooftaa yeroon haasa'udha. Tokkoof tokko jechuudha. Waaqayyo immoo sagalee isinii ergeera amma sa'aatii kanaa biyya alaa keessa kan hordofaa jirtan hundumti keessan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Amma danda'ametti waliif qoodu kun yeroo Waaqayyooti. Amala gooftaa keessatti inni jalqaba wanta inni nuun jedhe macaafa qulqulluu keessaa dubbattanii yeroo dhufaatii koollee hin beeku jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dhufaatii koollee hin beektanii isinii jedhe. Gaafan dhufuu akka hattuuttan dhufa jedhe gooftaan malee normaalii akka kanatti akka karaarra deemaa dhufa hin jenne akka hattuuttan dhufa jedhe. Yeroo sana keessatti garuu eenyu namni argachuu danda'a jedhee maaliifan jechuu barbaade dammaqanii gooftaa barbaaddachuun wanta barbaachisaadha. Wanta jedhamuufiti macaafni qulqulluun gaafa dubbatu otoo Waaqayyo dhiyoo jiru yeroo inni itti dhiyoo jirutti isa barbaadadhaadha. Macaafumatuyyuu yeroo itti Waaqayyo dhiyoo jiru jechuun yeroo itti Waaqayyo hojii hojjetu qabachuudha. Waaqayyo itti dhiyaate yeroo namatti dhufu jira, yeroo namatti dhiyaatu jira, yeroo itti Waaqayyo nama gargaarutu jira. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Waaqayyos yeroo isaatti hojii hojjetee stiil ardhallee taanaan fayyisuus yoo barbaade, hiikus barbaade, guddisuus yoo barbaadutu yeroo namaatti otoo hin taane yeroo ofii isaatti Waaqayyo hojii hojjeta. Yeroo ofii isaatti. Kanaaf amma sa'aatiin kun sa'aatii nam tokkoof yeroo ta'uu danda'a. Yeroon kun yeroo itti nam tokko fayyu, yeroo itti nam tokko hiikamu ta'uu danda'a. Hin beekamu. Hin beeknu. Yeroo kana hin beeknu. Dhuguma isiniin jedha. Sa'aatiin kun maal akka ta'e isaa hin beeknu. Garuu sa'aatii itti nam tokko gargaaramu ta'uu danda'a. Macaafa qulqulluu kana keessa yeroo inni itti dhiyoo jirutti isa barbaadadhaa erga jedhee stiil Waaqayyo jira. Amma kuni amma turre akkas jedhe kana ani amma laphee koorraa wanta dhagee waan hin qabuuf kun yeroo Waaqayyooti wanta yeroo keessatti yeroo Waaqayyooti maaliif jette waan jettanii sababa isaa na duukaa ta'aatii na hordofaa. Luqaas kana yoo macaafa Luqaas kana yoo dhattanii dubbistan keessa galtanii
Macaafni Luqaas kuni yeroo itti Phexros faa qurxummii qabuudhaaf yookiin immoo hojiitti bobba'anii jiranidha jechuudha. Hojiitti bobba'anii jiru, nagarni isaaniis isumadha, wanti isaan godhan isuma sanadha, nyaanni isaaniis isumadha, uffanni isaaniis isumadha. Namni amma lafarra jirutti egaa macaafa qulqulluutu ajaja waan ta'eef nam tokko hojii hojjechuun, nam tokko waan tokko gochuun macaafa qulqulluutu ajaja. Dadhabee akka dadhabbii isaa nyaatu macaafni qulqulluun akkuma dubbatu jechuudha. Haleluya. Rase la rati que vilivo rosso loro le veliva le vara la barabashi la rados. Haleluya. Utuu isaan hojii kanatti bobba'anii jiranii, waddoo hojii kanarra utuu isaan jiranii kan sinne bukeessa qurxummiin dur qabanii oddoo nagadaatti hin geessu waan tokko tokkoyyuu hin godhu turanii. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 keessatti ilaaltanii gaaf tokko garuu qurxummii madura isaan itti gargaaramanii itti hojjetanii dadhabantu achuma iddoo isaan itti nagada isaanii haaxinaa ta'aa baay'eetu qabantu achumaa dhaban. Achumaa dhaban isiniin jedhe. Ilaa lafuma namni baay'een itti hojjetee milkoofne, lafuma namni baay'een itti kasareeti kan kee dhuguma itti amanta taanaan Waaqayyo lafuma sanaa si eebbisa. Maaliif beektu isin Waaqayyo yoo barbaade hin uuma. Yoo barbaadeeti waan tokko kaa'uu danda'a Waaqayyo. Humna akkasii qaba Waaqayyo. Humna akkasii qaba. Naban mee fakkeenya tokko isinii fudhadha. Fakkeenya tokko isinii fudhadha. Yeroo Waaqayyootti maaltu ta'e yookiin immoo maal fa'aa godhe Waaqayyo yeroo isaatti waddani? Waaqayyo yeroo isaatti isuma durayyuu ture. Isuma dura ture garuu samiif lafa uume Waaqayyo. Jalqabumatti hin turre ture. Waaqayyo duwwaatu ture. Gam tokko ka'eetu lafa uumuun narra jiraataa jedhe. Samii kana uumuun narra jiraataa jedhe. Isumanni isaa 60 wayi keessatti eenyutu utubaa malee yeroon samii uume eenyutu achirratti mana naa ijaaruu danda'a senne ijara jechuudha. Argitanii? Gaamu hojii jalqaba Waaqayyooti yeroo masaatti ba'eetu lafaaf samii amma kana safara hin qabne kana uume Waaqayyo. Argitanii? Erga Waaqayyo lafaaf samii kana hamma kana ga'u kana uumeeti kan keessatti xinnoo kan wanti xinnoo kan dhukkuba xinnoo kan eebba xinnoo kanatti si eebbisuu dadhaba Waaqayyo. Karaa isaa si hin galleef malee si hin dhifneef malee akkaataa isaatu si hin qajeelleef ta'a malee Waaqayyo hin dhabne dhuguma isiniin jedha. Qaba Waaqayyo. Qaba Waaqayyotu. Qaba sirriitti qaba. Waaqayyo qaba. Sumatu daantii masaatu si hin galle malee Waaqayyo nun galle malee qaba Waaqayyotu. Dhuguma isiniin jedha. Qaba. Isa guddaa qaban isiniin jedha. Waan guddaa qaba waan guddaa. ትልቅ ነገር አለው እግዚአብሔር። ትልቅ ነገር ትንሽ ነገር ሳይሆን ትልቅ ነገር gaafa ka'ee sana hojjete gaa sameen mana ga'uu fi lafa hamma na ga'u biyyoo qotamee hin dhumne kana lafa qotamee hin dhumne isa ol deemamee hin dhumne sameen mana ga'u sanatti gaafuma jalqaba hojjete. Abeet dinqiidha Waaqayyo. Haleluuyaa. Baay'ee namatti hin tolu. Mee asiin gadi yoo lakkaatan biyyoon kuni biran ga'amu kan nama dhibu keessa. Samiin kuni dhaabbiin qabudha macaafni iyyuu. Baay'ee hedduudha. Ol fagoo. Kanaaf jedhe miti obboleessi keenya Liyaa. Achi ol fagoo teessoon kee dheera samii gubbaa. Achi ol fagoo teessoon kee dheera samii gubbaa. Eenyollaa keenyiru morkataa siin qabdu wal fagaattee jiraatta kophaa. Eenyollaa keenyiru morkataa siin qabdu wal fagaattee jiraatta kophaa.
ati guddaadha ati guddaadha ati hamman si beekuun olii ati guddaadha ati guddaadha ati hamman si beekuun olii michuko ganama abdiko saduma sirrattani biqile hinda'u simale michuko ganama abdiko saduma sirrattani biqile hinda'u simale kanaaf jedhe faarfataanu kanatu isitti dhaga'ameetu kanaaf jedhe dhuguma isiniin jedha kanaaf malee hundi biraan tokko hin jiru maaloo erga sagalee kana dhaga'uun irra hin turre hiriyoota keessaniif qoodaa gara guruppiitti illee qoodaa bihaa dhagaan sagalee kanaa dhagaan nu duka yeroo isaatti gaa Waaqayyo isa jalqabaa samii hamma naga'uu fi lafa amma kana uume fakkeenya uumama tokko tokko irra dhattanii yoo dubbistan akkas jedha inni lammataani Yohaannis 2:7-10 yoo dhattanii ilaaltan gooftaan Yesuus Kiristoos cidhatti waamamanii iddoo cidhaa jiru turan beektu iddoo cidhaa otoo isaan jiraniiti daadhii wayinii jalaa dhume jedha macaafatu daadhii wayinii innuma dhume jala bakka innuma raawwate Yesuus haati Yesuus Maariyaam kun immoo waan Yesuus dhageessetti waan ta'eef kakuu isheedhaaf galame kana waan beektuuf sirriitti waan hubattee jirtuufiti gara Yesuus dhaqxeetu maaliifiti amma jarri kun salphatanitti hamma jarri kun gudii arganitti maaliif caljettee ilaalta kaatee waan gootu wayati maaliif kaatee waan dubbattu ati ittiin jennaani haadho maaltu hojii koo keessa si buusee maaltu hojii koo keessa si galchammaa jedheen argitanii aboon qaban jenneen bishaan maccaan yeroon kammayyuun keenya jedheen achuma teesseetu achi ol ka'ee yeroo isaatti bishaan waraabaa jedhe buusaatti immoo namaa kennaa jedhe qodaatti erga naqanii booddee waatti hin dabalamne jaran isuma achi jalqabu Yesuus hojii isa jalqaba waan bifa hin qabneen waan hojjetamee hin beeknetti miraakilii gochuudhaan jalqaba. Obboo koo Waaqayyo yoo barbaade mee hin uumu. Ati hojii hin qabu, humna hin qabu, fira hin qabu, karaa hin qabu jechuu dandeessa. Inni yoo barbaade hin uuma Waaqayyo. Dhuguma si jedha uumu. Waaqni keenya Waaqa uumuu danda'u bakka. Yoo barbaade hin uuma bakka የሌለው ነገር በቃ ይፈጥራል እንጂ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው እንጂ ተፈጣሪ አይደለም። ፈጣሪ ነው እሱ በቃ ኢንኡማ waaqayyo waaqa uumuu danda'u waaqa gochuu danda'udha bakka wanta biraan hin jiru. Amma yeroo kana galgala kana gaafa teessu kun yeroo kooti jedhi amana waaqayyo immoo miraakilii sirriitti godha. Jireenya keerratti miraakilii godha. Namni hamma kamitti rakkinni isaan guddaan amma addunyaa buraa keessa hin galletti. Addunyaa buraa keessa gallaan akkamitti amana beektu siin miraakilii godha waaqayyo. Maaliif hin dhiphatu maaliif kana hin taatuudha mana tokko tokko anaan. Addunyaa buraa keessa waan hin jiruufiti akkamitti jireenyi koo beektu siin gaafa yeroo hundumaa dubbachuu kan natti tolu. Ergamoota boqonnaa 3 jedhatanii ilaaltanii Phexros fi Yohaannis gaafa mana qulqullummaatti olii galan san namittiin birrii kadhatte. Namittiin birrii naa kennite kadhatteennaan ija keenya keessa ilaalanii hin jarre. Namittiin waan maallaqa irraa argatu itti fakkaateedha macaafni qulqulluun ilaala. Sirriitti ilaalte. Nu hin qabnu. Garuu immoo qabnaa jedhaniin. Ila isa kanadha. Ila hin qabnu harki keenya duwwaa ta'uu danda'a garuu qabnu. Haleluuyaa. Qabnu isa caalu qabnu.
har'a hin qabnu jechuun bor dhabnaa miti. Kaleessa dhabnaan har'a dhabnaa miti. Macaafa qulqulluutu har'a kaleessa har'a immoo haaraadha guyyaa haaraadha macaafni qulqulluun. Kanaaf nuyi har'a amma harkarraa hin qabdu yoo ta'e saatii booddee harkarraa sii dhufu bakka wanta dhufuu danda'u waan dhufuu danda'u tokkotu jira gochuu danda'a jechuudha Waaqayyotu. Surprise si gochuu danda'a Waaqayyotu. Godhee surprise gochuu danda'a. Hojjetee surprise gochuu danda'a. Uume surprise gochuu danda'a. Manu waa namaa goone surprise nama goona miti. Waa bin namaa binnee surprise nama goona miti. Waan hin jirre tokko fidee Waaqayyo surprise gochuu danda'a. Warri simbiraa guyyaa ta'e warri akka koomma simbiraa halkan ta'e waan haaraa godhee Waaqayyo jireenya gara dabaraalee hojjetee surprise gochuu Waaqa danda'udha Waaqayyo. Haleluuyaa. Dulluma keessa dhaqee tokko surprise godhee Abrahaamii fa'aa intanaaf fa'aa yeroo isaaniitti yeroo isaatti dhaqa Waaqayyo yeroo isaatti dhaqa yeroo baay'ee isaa kan Waaqayyo waa godhu Waaqa yeroo isaatti waa godhudha waan ta'eedhaafiti yeroo isaatti dhaqee galtee sagal erga san dadhabanii dudulloomtitti jarritti dhaqee surprise godhe. Haleluuyaa. Wanta abdiitti kuttee jirtu kana keessatti waanumatti bakka kanaan booddee kan kun jiru hallaqellee yeroo natti dhume nan dulloome 90 fixe jettu jira laata namni 90 fixe asirrallee jiru garuu dhufeedhuma surprise si godhuu danda'a Waaqayyo. Garuu waan tokko mana akkama durreetti waan tokko isinii kenne kun yeroo Waaqayyooti mana durree isinii kennee jira waan ta'eef warra mana keenyas nagaa kee deebisee eebba sii fidee haleluuyaa. Waan mata embeen tokko si hammachiise Waaqayyo surprise gochuu barbaada. Waaqayyo si guddisuu barbaannaan waan maxannoo tokko sitti kenneetu waan bakka dhoksaa maxannoo tokko sitti kenne ati biyya lafaa akkas gochuu dandeessa. Dhugaan siin jedha. Mootonni si jilbeeffachuu danda'u. Dhugaan siin jedha. Si guddisuu barbaanna. Garuu Waaqayyo dhoksaa isaa siif mul'isa. Achi ol keetu kana godheef Yesuus Kiristoos jechuudha. Jarri kuni walumaa galatti jara kana yoo dhattanii ilaaltanii erga amma kan keenya amma nuyi ofii keenya goonu kan wanta nuyi ofii keenya dandeenyu wanta nuyi ofii keenya wanta kana goonuti finneerraa bakka waan tokko iyyuu hin jiru jennaan Yesuusis maal godhe beektusin amala Yesuus keessatti ni jalqabaan dursa nama barsiisa dursa nama eebbisu Yesuus amala Yesuus keessatti dursa miti kan nama eebbisu dursa waan tokko godhatoon taane dursa barsiisa Waaqayyo maaliif borittiin jiraattu ka ittiin baranne taanaan atumti kuni ittiin baranne taanaan waan tokko maal si jaalataa beektaasin wallaalummaa du'atti si geessuu danda'a waan ta'eef dursa barsiisa. Aragu taanaan warra barumsa keessa turtan baga gammaddan Waaqayyo yeroo isaan wanta hundumaa gaarii godhe waan ta'eedhaaf wanta hundi yeroo Waaqayyo hundumtuu gaarii ta'e waan ta'eedhaafiti shakin jedhina gooftaan gooftaadha. Haleluuyaa. Fuula keessan ibsaa gaafa sagalee kana dhageessan gammadaa akkasiin gammadan abdii guddaa hin qaba. Maaliif an gammadeen sagalee kana isinii qoodaa waan hin jiruuf laphee korraa gammadeen sagalee kana waan isinii qoodaa jiruuf isinis gammadaati. Haleluuyaa. Waliif dabarsaa daraa keessan haa dhaga'an obboloonni keessanis haa dhaga'an sagalee Waaqayyoo kana. Yoo dhaga'an gaariidha. Yoo dhaga'an bareedaadha. Isaanillee haa dhaga'an tuqoodaniifi. Barsiisee erga jedhee booddee amma dhagaa darbaddannan maali kuni hin danda'amu. Isa kan isaanii fixaniiru jaran waan yaalii ofii isaanii fixaniiru kan Yesuus. Haleluuyaa. Ammati yaalii ofii kee fixuu dandeessa. Wanta ofii akka namummaa tokkotti wanta baay'ee gootee dandabuu dandeessa. Waan baay'ee gootee garuu kun yeroo kee miti yeroo kooti ishiin jechaa jira Waaqayyo. Namni tokko haa ta'u malee akkasuma jechaa jira. Amma kan kiitu dhume malee kan qunnamnee jechaa jira nam tokko Waaqayyo. Ila dhuguma siin jira. Keessuma obboleettiin baay'ee waan baay'ee yaalte waan baay'ee si yaalna asiin yoo dadde asii yoo dadde asii si yaalate malee bakka jireenyi keeyyuu bakka miidhamee qixa bakka akka du'aa wayiitti jireenyi kee wanta sitti dhaga'amu tokkotu jira. Gooftaan akkasiin jedhaa jira obboleettii kanaanii saatii kana lakkasiin jedhaa jira Hafuurri Qulqulluun kan kee dhume malee kan kun dhumne waan kana immoo gara jireenyaatti si fida siin jedha Hafuurri Qulqulluun Hafuurri Abbaa koo.
gooftaaf galanne haa ta'u. Erga san isaan isaanii fixaniiti darbadha ittiin jedhe Waaqayyo. Achuma iddooma lafa dhabame sana lafuma yaalanii dadhaban sanaati qurxummii 153 qabatan kan jedhuti macaafni qulqulluun achuma lafa sana lafuma sana gara biraan hin argine Yesuus achumatti eebbise Waaqayyo. Lafuma ati humna hin qabne kan bakka kun hin ta'u jettuuti Waaqayyo gooftaan si eebbisuu danda'a. Maaltu beekaa galmeen jala oolee irra oolaa barbaadamuun keenya kana booda. Maaltu beekaa galmeen jala oolee irra oolaa barbaadamuun keenya kana booda. Maaltu beekaa galmeen jala oolee irra oolaa barbaadamuun keenya kana booda. Mashikaborasi para labarados. Yelara laborasi kaboli varati akamama lavaraso. Yesus Kristus gooftaa achuma qabata. Yeroo Waaqayyo warra kamiif yoo jettani warra kamiif dhufa yookiin immoo warra kamiif barbaachisa wanta jedhu fidi tokko warra dhamaanii dadhaban hojjetanii waan humna isaanii bakka milkaa'uun namoota dadhaban dhaqeetu Waaqayyo milkeessuu danda'a. Dhamaate macaafni qulqulluun itti dhamaatanii dadhabdani kan dadhabdan gara kokottaa ani immoo sin boqochiisa sinirraa fudhee sin boqochiisa jedha. Ingila Maatewos boqonnaa 7 dhattanii dubbistan isinirraa fudhetanii isin boqochiisa. Lama yeroo Waaqayyo warra kamiif dhufa warra abdii fixaniif abdiima fixanii warra ta'an kanaaf odeeffannoo maal goon gaaf tokko bartoonni otuma isaan abdii kutatanii ta'anii Yesuus Kiristoos bakka du'eera katab jedhan gara isaanii dhufe abdii fixatanii mataa'anii kanaaf booddee garatti deebinuu hin qabnu akka waan tokko gochuu hin dandeenyu jedhanii tuma isaan jedhaniiti Yesuus gara isaanii dhufe hankeeyyuu gara kennu dhufe. Inni lammaffaan sichi kan kun jiru jedhanii warra of amansiisan waan tokko hin jiru waan tokkotti kan kun jiru waan tokko hin jiru kanaaf booddee waan tokko suuquu hin danda'u warra jedhanii miti Yesuus Kiristoos gara isaanii dhufuu danda'a. Maaliin kan kun hin jiru kanaaf booddee kan waan tokko gochuu hin danda'u warra jedhanii miti kun yeroo Waaqayyooti. Haleluuyaa. Yaa qulqulluu keessa iddoo baay'eetti argina. Haleluuyaa. Eliyaasuma gaafa dhattanii ilaaltanii maal jedhe gadi ciiseera. Baqataa wantoota yeroo lafa ona keessa gadi ciise kanaan booddeen abboota koorra hin caalu waan tokko gochuu hin danda'u kanaan booddee miraakiliin isaa feera waan hundumtuu feera jennaan cinaacha isaatti dhaqee ergama Waaqa itti feetu kai karaatu si fuuldura jira. Karaatu si fuuldura jira itti fufi karaatu dura kee jira itti fufte akka deemtuuf ittiin jedhe. Maalaa sheekaa booraas yaada. Baay'ee namatti tolu. Desseeyli. Baay'ee masa tokko namatti tola. Ka'ee nyaatee itti fufii adeem. Isaan booddee dibamanii gara namoonni Waaqayyo. Ilsaayin faganaadha. Ye'uun faganaadha. Namoonni gurguddoon ganaadha. Nam fixeettee. Kanaan booddee sichi ankoon jirutti laata. Ganaa. Haleluuyaa. Itti fufu. Ganaatti fuftee jiraatta. Inni arfaffaan warra kamiif guyyaa Waaqayyooti yookiin immoo yeroo Waaqayyooti warra ta'aniif warra dhimma isaanii awwaalanii biraa galan bakka kanaan booda waan tokko hin jiru bakka du'eera dhumeera warra ta'aniifiti yeroo Waaqayyooti. Yeroo Waaqayyoo yeroo kan nama wajjin tokko miti waan ta'eedhaaf wanti hundumtuu yeroo qabaadha miti. Macaafa lallabaa keessa boqonnaa 3 keessa dhattanii dubbistan wanti hundumtuu yeroo qaba. Boo'ii yeroo qaba, gammachuu yeroo qaba, gadduunis yeroo qaba. Wanti hundumti isaa yeroo qaba jedha. Haleluuyaa.
yeroo isaatti Waaqayyo yeroo nuyi waan keenya finnee galu Yesuus Kiristoos immoo yeroo isaatti dhaqeetu waan barbaade godha. Yeroo isaatti dhaqeetu waan itti tole, waan jaallate godha. Hafuurri qulqulluun. Ameen. Yeroo Waaqayyotti tokko sigara dhumaa jira hidhaa keetu hiikama. Yeroo Waaqayyotti hidhaa keetu hiikama. Waan sirra ture, waan mana keerra ture, waan jireenya keerra jirutti hiikama yeroo Waaqayyotti. Yohaannis 5:1-9 yoo dubbistan namichi waggaa 38 achi ciisee argitu. Namoonni warri kaan dhaqanii bira achi fayyanii galu inni hidhamaadhu achi ka'een beeku. Hamma kan namummaa fixeera. Isa yeroo socho'us keessa bu'uu hin danda'u. Waggaa isa hundumaa ciisee Yesuus gaaf tokko garuu kataf jennaan gara laga bishaanichaa dhaqeenna. Maal hojjeta namichi hoseedheen? Haalelooyyaa. Kunoo dhimeen iddoo kana ciisa nama keessa na buusutu hin jiru ture. Waggaa amma kana bu'eera. Utuu nama argadhe nan fayyan ture. Waan kana jennaan guyyaan isaa guyyaa sanbataati. Guyyaa sanbataa immoo namni akka isaan beekanitti akka sammuu namaa keessa jiru akka aadaa isaaniitti namni qodaa isin baatu fayyinni isin ta'u. Kananii waan yaadaniifiti gaaf sanatti kai algaa kee fudhutti galeedha Yesuus. Hidhaa isaa hiikee achitti laga sanatti ilala. Kai abeet. Fudhiitii deemedhe. Namitti algaa ishee baattatte. Namichoo eessaa galtaati? Akkamitti guyyaan kun guyyaa sanbataati? Akkamitti guyyaatti finyoon ergifameeyyuu harree fe'uu hin dandeenyetti kana baattee deemtanna. Isa na hiike gaafadhaa. Isa achi na baase gaafadhaa. Isa na dhiise sana gaafadhaa. Isa achi deeminaan jedhe sana gaafadhaa achi namittiin luka fudhatte keessaa dudduubatti harka ishii qaba. Kan fayyiseetu Yesuus waan ta'edha. Kan fayyiseetu Yesuusidha. Haalelooyyaa. Inni lammaffaa yeroo Waaqayyootti isa du'eetu ka'a. Bakka yamootee nagar hin nassar. Yamootee nagar. Yamootee guddaa yeroo Waaqayyootti. Yohaannis 11 dhattanii yoo dubbistan gara dhumaatti gara kadhannaatti dhufuu kan jira. 1:38-44 yoo dhattanii dubbistanii Alaazaar kan inni du'e awwaalame guyyaa afurittidha. Guyyaa afur sadii booddee garma guyyaa afuritti dhaqee awwaalame. Maaliif akka kanatti awwaalame ta'e Yesuus Kiristoos yeroo itti Alaazaar du'e keessatti biyya biraa jira dhaqee dubartootaan Alaazaar dhanneetu irribaa kaafna jedha ture. Irribaa ka'uutu irra jiraata. Alaazarii irribaa ka'uutu irra jiraata jedheetu Yesuus yerootti achi haasa'a. Maaliif Maariyaam faatti immoo baay'ee siqa maatiidha waan ta'eedhaaf akka maatiitti wajjin jiraatu. Gaafa Yesuus dhufuuti achi ga'uuti Yesuus jedhaniin Maariyaam fa'a. Baay'ee jaallatte turte waan ta'eef Yesuus. Otoo ati jiraatte obboleessi keenya Alaazaar hin du'u ture jette. Yesuus garuu nageessaatti hin jedhe. Maal innoo akkamitti erga du'e guyyaa afur fixeera fool ta'eera. Maaliif yoo jettan waan guyyaa afurii kun iccitii mataasaa qaba. Isaan akka aadaa biyya sanaatti hamma guyyaa sadiitti lubbuun qilleensarra turee deebi'a waan jedhaniifiti akka kanatti amanuu jedhu. Erga amananii booddee akka kanatti amananii waan turaniifi yoo otoo guyyaa sadaffaatti yookiin guyyaa lammaffaatti Yesuus dhaqeera ta'e lubbuutti itti deebi'edhu malee du'aa kaaseen jedhanii amanan jarri. Yesuus immoo waan jarri jedha waan beekuuf itti arfaffaatti dhaqe. Yeroo isaatti dhaqe jechuudha. Hamma namaaf ciisisee. Yeroo isaatti gaafa dina kukkoo foolii ta'eera. Kan ammoo dhigatiin hin jiru jedhaniitu amanan. Yesuus garuu yeroo isaatti dhaqeetu irraa deessise Alaazaar kottuuti as ba'e. Du'aatu jiraataa ta'e manatti gale. Har'ayyuu taana Waaqayyo du'aa jireenya kee hin fayyisa. Du'aa gaa'ela kee hin fayyisa Yesuus Kiristoos. Yommuu ta'e nagaryaas nassaa. Akkas ta'e inni sadaffaanii qilleensa siraasu gabsirraa godha Yesuus. Qilleensa siraasu waan siraasu. Luqaas 8:24 yoo ta'e ilaaltanii bartoota raase qilleensi ittuma guutaa dhufe rakkinichi ittuma Yesuus bakka dhumne irraadhaan Yesuus garuu achuma keessa jira ture. Achuma keessa
Gaafa sana kan inni ammasaa yeroo isaatti ka'eetu Yesuus qilleensa nana siinan jedha ittiin jedha. Gab irraa godheedhaan. Jarri isaan booddee raajii guddatu nu keessaa baheedhaan. Ganaa raajii baruu ganaa isaa ka'u jarri kun raajii cimaatu nu gidduudhaa ka'e. Raajii guddaadha wanta nu gidduu tureedhaan. Haalleelooyyaa. Gab isaan irraa godhe. Inni afuraffaan danuu barbaaddee dhabdeeti argatta. Lukaasuma 5 yoo ilaaltan ammoo barbaadanii dhabaniti iddooma san danuu barbaaddee dhabdachuma jechuudha. Asiin ba'anii achiin ba'anii bakka waan tokko nan qabadhanii waan barbaadanii dhaban. Akkasiin godhadhanii waan barbaadanii dhaban. Kanan godhadhanii waan barbaadanii dhaban jechuudha. Danuu barbaadanii dhaban argatan jarri kunila. Ati iyyuu danuu barbaaddee dhabde. Hamma barbaaddee dhabde. Waan tokko waan barbaade haa ta'u. Danuu barbaaddee dhabdeetti argatta. Haleelooyyaa. Achuma barbaadanii dhabanii achumaatti 153 argatan. Argitee? Yeroo waaqayyootti kanatti ta'e. Yeroo waaqayyootti. Isa dhumaa qatti isinii kennan itti isinii kadhadhu inni dhumaan. Shanaffaan jechuudha. Yeroo waaqayyootti maal taata hin wallaalchifatta. Wallaalchifatta bakka. Isa moosa miti. Isa dhumoo isa miti. Hamma jedhamu tutti wallaalchifachuu dandeessa. Yeroo waaqayyootti si yaadatu jechuudha. Yohaannis 9:8 hanga 12. Adeete hanga 12 yoo dhattanii dubbistan namichi jaama sana argitu. Yesuus jaama sana iyyinaan hin fayyisee gaafa fayyisee dhawti iddoo biraatti argan namoonni biraan iji isaa banamee egaa namichis magaalaa keessa ka'e fakkaata. Namichis sosocho'uu jalqabe fakkaata. Itti dhufaniin namichi kuni isa miti yoo isa jaamaa isa namichi jennaan lakki isa miti jedhan. Lakki isa dhannaan lakki isa miti jedhan. Lakki wanti kuni isa dhaa jedhan isa miti jedhan. Namitti nakkeetti lakki anosuma dhaa. Isuma sin beektan san. Isa jaama sana. Inni tokko si godhate. Yesus jedhama. Yesustu jireenya namaa geeddaram jedhan. Yesustu jireenya namaa geeddara malee wanta intinaa miti. Akka kanatti wallaalchifate. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin jireenya keessan irratti haa ta'u. Mana keessan irratti haa ta'u. Egaa waaqayyoodhaan isiniif kadhadhaa. Babarreessaa akka maqaa keessan arguuf akkan isinii kadhadhuuf nama muraasaaf nan kadhaa. Yoo danda'ame immoo oliif qodaa dhufanii kadhatan. Haleelooyyaa.